qarqarri bishaan Hormuz cufame moo banaa jira? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bishaan Hormuz, qarqarri bishaan Hormuz ka caalama hunda kokkee qabee jiru haareetti Iiraan ulaagaa nuti lafa kaayanne guutan malee hin banamuu jettee jirti. Ajiib wallahi. Kanaafuu yeroo ammaa tana haadhi dhiitatu malee fiigaa oolus cehaa oolus allattiin duuti lafumaa jette Oromoon. Hanga feete barartus duuti sii lafa. Kanaafuu tattaafachaa oolus ulaa gubateenyaan dhumtii akka nuti itti eegalle akka nuti feenetti lolli kun dhuma malee akka ati feetuu miti janiin jaarsaan jechuudha. Firaa'uun ammaan tanaa kanaan hin ta'u janiin dhumuu hin danda'u. Ulaagaa nuti lafa keenyeen ulaagaan jabduun isaan lafa kaayan ulaagota keessaa akkaan cimtuu tata jarattis jabaatte maali yoo jette lolli biyyoota qarqara warra Iiraan deeggaru biyyoota goblaa Iiraan hundaraa lolli dhaabbatu malee qarqarri bishaan Hormuziin banamuu jan isaan. Goblaan keenya hundi eegamuu qabaa jan. Goblaan isaanii Libaanos keessa warri jiru Hizbullah, Ansaarullah warra Yemen akkasuma ammas Falasxiinii fi Gazzaarrallee lolli haa dhaabbatu janiin ulaagaa cimtuu lafa kaayan jechuudha. Ulaagaan tun jaarsarra jabaata. Waan ajaa'ibaati. Gara kaaniinoo jaarsi arraan tana kaleessa labsa dabarseerraa yoo esonuun hin mari'anne haareetti dhawaa Iiraan ka jalqabdu taate janiin ilma isaatiin ka jiddugala baja keessa jiru kanaan natiniin kophaateetitti gaafatamta si dhiifne keessaa baana janiin nuti. Siitu akkatti fixuuf fixaa nuti ittiin gaafatamnu yoo nuun mari'attu malee eegalte si beeka janiin. Kokkee qabanii jiran jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Gara biraatiin biyyi Koolombiyaa dhiyootan ifiifuu akkaan sochii lafaatiin holluu lafaatiin rabbiin akkaan musiibaa guddootti buusee jira. Musiibaan isin buute tun isumaa dhiyootana biyya Goolaan yookaan gaara guddaa Goolaan ka Suuriyaarra Yahudaan qabattee lafti tun lafa guututti Yahudaati jettee isii mallatteessitee paarlamaa irratti labsa goote rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sochii lafaatiin itti kaasee kumaataman fooqonni dhedheeraan hundi duraa caccabanii nam 260 olutu lubbuun baatee nama 500 kan inni kutee dhaban nama 3,500 ammoo madaa'ee haala hamatti caccabee jira. Rabbiin musiibaa waa malee hin buusu. Karaarraa hoggaa isaan maqan musiibaatti buusa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Warra Gazzaatti wasanaa bahe warri zulmii wajji dhaabbate guutuun isaanii sakaraata jiran. Jaarsi hamaan Baayidaniis lubbuu qabamee jira. Kansariin qaama hunda keessa faca'ee bayna alhayaati wal mawti du'a taa'ee eeggachuu jira. Nas'alullah an yuziilahu insha Allahu ta'ala. Kanaafuu wanni akkaan beekuu qabnu zaalimni hanga fedhe turus booddeen isaa akkana taate duniyaa irratti rabbiin isaan saaxilaa jechuudha. Gara biraatiin qabxiin biraata jirtu tagayyuraat fi manaasib iljeeshi waan jedhamu Ayatullah Mujtabaan waraana Iiraan guututti bakka jijjiireefii jira. Hoogganaa waliigalaa ka waraanaa baasee jira. Waa hundaa'uu jijjiiree jira. Kanaafuu insha Allah hoogganoota footoo isaanii gubbaarratti isiniin garsiisa. Hoogganoota ammaan tana qabatee ajajaa waraanaa ka waliigalaa itti aanaa isaa humna qilleensaa guututti humniti guutuun jijjiiramtee jirti. Kuni maal nu garsiisa? Akkuma isaan duraan jedhan osoo hoogganoonni amma jiru guutuun dhumee hagana as deemulleen ka dhumu ta'e salfii torba wal jala keessa jirti Iiraan jechuudha. Namni hoggaa lolaaf qophaa'e akkana. Guyyaa tokkotti dhabanii guyyaa tokko garagalchuun sun isaan bira malee hin jiru bakka biraa. Kanaafuu kana jira. Qabxiin biraatti jirtu taxaalufaat ukhraa akka Sucuudii fi Paakistaanii fi Turkiin amma waliigalan kanatti waliigaltee biraattu sodaatamaa jiraa jedhan. Suni Yahudaa fi Hindii fi biyyoota Arabaa kana keessa shayxaanul Arab warra jedhaniin warri kun daddaffitti waliigaluu barbaadan jara kana wajji. Warra gartee irra hamaa aduu Islaamaa wajji waliigaluu fedhan. Kanaafuu kun hundinuu insha Allah ni cabaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraanuu hime jira. Kaafiroonni gartee ni tattaafatanii juhudii godhanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni cabsaa. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.